waa'ee waraanaatii fi waa'ee diinagdee akkasumatti waa'ee taligaallee if keessaa qaba jechuudha. Wanni takka tan oliif dee jirtu tadachiin Oromoo tun eessa? Inumaa bakka gariitti kaartumaa nutti hin tuqina warra jira jechuu kaartaa lafaallee nutti maqaan dhawina waan sodaataniif hin beeku ammoo lafti teenya durii durduba nuti kuushii kuush kunis haami jechuudha. Lafa gaafa Afrikaa kana numa qofaa irra ture jechuudha. Kana hundaafuu gaa bara dhibbaa ol duuba nuufi gaa amaarsaan habashaa kun wal loluu turre haa ta'u gaa ummanni keenya kun osoo barnoota guddaa kana qabu osoo beekumsa guddaa qabu akkaataa biyyatti taligan akkaataatti gartee falakallee yookiinis astiroonomii kanallee itti lakkaawan osoo beekanuu waahela dhabuu fi gargaarsa dhabuu wajjin garaa irsaarrishoo butamee namuutu waan laftisaa gabbattuu taatee isuma kana gabroomsee jalatti bulchuudhaaf tattaaffii cimtuu godhaa turan jechuudha. Nutisa amma gaa yoo gartee waayya balleelaan nuti dhibbatti 60 jenna mee 60 50 haa taanu 50 45 illee yoo taane nuti silaa kanama gartee ummata wajjin cunqurfamne wajjii wal taane amaarsaa bara dheeraa kan nu gabroomsee firraa baafnee laafilaamee wajjin buluu kan dhiheessuu qabu nuti nuyi jechuudha. Amma hanga si'ana dargiitti ummanni Oromoo heeratti hin bulu. Heera amata 454 umrii qabu saniin buluu turre jechuudha. Dargiin ilmaan naftanyoota duuba gaa Oromoo guddina sii kanaafi baran mara bakka barnootaa hundattis lakkoofsi isaanii guddachaa deemuun kun yaachise. Wanni isaan jalqaban uummata kana afaan tokko yaanni tokko barreen takka heerri tokko ta'uu qaba jechaadhaan heera isaanii qadaman Haayila Sillaaseen itti ayeeffatullee akka dhabamu godhuuf ijibbaata hin qaban dhagaa garagalchin hin qaban jechuudha. Ammoo si'ana dargii kana keessatti wanni ajaa'ibaa tan argamte aadaan Amaaraa ni babal'atte afaan Amaaraa harfiin Amaaraatiin ni babal'atte laatiin ammoo harfii laatiin kun isaan biratti moqumaa dhawamuu hin ta'u jechuudha. Guyyaa tokko maadiin faan gaazexaa bariisaa jan takka jalqabanii maadii haamin muudeeffan yeroo duuba dhaqanii dargii gaafatan akkanatti gaafaan keenya harfii Amaaraa kanatti barreeffamuu hin danda'u. Haa gartee laatiin hin barreessinu jedhanii namicha tokko miseensa dargiidhaatiin qabee qabatanii ganama waggaatti deebi'an duruu halkan kana qoratanii fixanii waan isin taate hunda eega beekan booda ogaa maadiin faan karra seenan obbo Maxxansaa yoo Maxxansuun kun wanni tana gaazexaa tana barreessuu jechuudha makiinaan dha'uu sani Maxxansuun obbo Maxxansaa jedhanii maadiin faan gaaboo dubbiin as dhaabbatti wanni deebinee gaafannu jiru jedhanii baqatanii jireedhoo deebi'anii achiin biyya alaatti jalaa baafatan jechuudha silaamatummaan isaaniitu gaagama guddaa seen jechuudha. Laal dilana gaa akkanatti gaafaan kana gaa aadaa tanaa fi heera ajaa'iba qabu heera bulmaataa kana ka'amata dila kana ture kana balleessuudhaaf ijibbaata godhan jechuudha. Akkasitti gaa Oromoonni gaa saboota biroo wajjiinis waliin cunqurfamanii bara dheeraa mataa isaaniirra ejjetanii waan gabroomsaniif arraan tana ganuu fi isaan kun walis siinee gabroomsaa kana ofirraa kaasuun dirqama keenya. Dargiin ilmaan isaanii heera Itoophiyaa tokko haa ta'u yaanni namni yaadu tokko haa ta'u jechaadhaan heera amata dila kana ture balleessite jechuudha. Maal goote sirna gartee gamtaa hajaan kana bakka san buufatan jechuudha. Akkasumas Itoophiyaan maaheessatti gaa abbummaan sirna gartee gamtaa san uume Sooviyettiin inni ofirraan qaara jechuu boodani akka carqii dulloomte jedhaniiti sirna kanaa darban jechuudha. Akka hojii dulloomte darban. Uummanni Oromoo uummata gaarii, uummata qoma bal'atu, uummata nama jaalatu, kan dadhabaa fi laafaan isaan keessatti jiraachuu danda'u jechuudha. Bahargamallee irraa namni dhufee hogguu biyya isaanii sana qubatu hacuuccaa siyaasaatii fi beela adda addaa irraa baqatanii hoggaa biyya tana dhufanii jiraatan booda nagayaan jiraatanii beelaa fi dheebuus bahuu turan jechuudha. Amala Oromoo kan namoota biyya adda addaa dhufan hunda'u akka gosa ta'an gosa Oromoodhaatti ida'aman jechuudha. Jaalalatanii ida'aman jechuudha. Diinallee gosa seena jechuudha kan biraa dhiisiti nama biraa dhiisi diinni Habashaallee gosatti seenuu ture jechuudha. Oromoon qomti isaanii bal'oo
waan ba'aa namaa wajjin jiraachuu qaban jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Namni gariin ulfaatti siyaasaan suni laakiin siyaasa ajaa'ibaa jechuudha. Egaa Oromoon gosa galan booda Oromootti makamuun heeraan eeggitaawaaf jechuudha. Qananiin jiraat sodaan malatti gammachuun isaanii wajjin jira. Oromoon gaa namooma ni kabaj jechuudha. Ni jaalatti tisni amanti. Amala isaanii gaa cunqursaan qaban daban hojjetan eenyummaa namaallee ni kabajan maaliif gaa heera isaaniitu heera coollee. Isaatu waa hundarraa isaan dhorka jechuun waan gartee namni jibbuuta akkan dalayne godha jechuudha. Akkasumatti egaa sirna isaanii sirna gadaati hedduu Oromoo muuxeesse jechuudha. Namummaa akka kabajan isaan godha jechuudha. Kaayoon isaaniitiif waan kaayoo isaanii taateef saniif namni alagaa kan isaanitti makamuu gammachuun isaanii wajjin jiraachuu filata jechuudha. Ifumaafuugaa gammachuunis Oromummaas himata jechuudha. Nama alagaa tokko kan ilma kan gosa takkatti ida'ame mirga kophaati qaba jechuudha. Sunis maal jechuudha? Yoo gosi inni itti makametti gartee gumaan galee inni kun ammoo gumaa sammaa isa kafala jechuudha. Wanni maayisa godhaniif wanti sun ni guutame jechuudha. Yoo gumaan guutame inni gumaan kafalu jechuudha. Laalgaa gammachuu itti dhagamtu jechuudha. Egaa qorqotanii inni kun alagaadha haa dura kafaluun jedhan maayisa kafala jechuudha. Akkana jechuun kun akka inni gammadee hin umnooyne godhuuf jechuudha. Yoo ammoo gaafa gosti isaatu ni gosti inni xiqqale tuni kan gumaa fudhatu taate kadura fudhatu ta'a jechuun seeratti inni kadura fudhatu ta'a gumaa san kadura fudhatu yoo kan gumaa fudhatan inni kadura fudhatu ta'a jechuudha. Mee addunyaa irratti gaa haalli kanaa ni jira. Haalli gosa kana haalli bifa kana haalli itti namni nama wajjin jiraatu kan hin dhaamanne kan hin mukoone kan hin umnooyne akka jiruun se'u jechuudha. Karaa kaaniin sirni gamroonfataan kun sirni mootummaan warran gusaatiin bulu jechuudha. Dimokiraasiin jirtu garte isaan heeran gusaatiin bulan ilmoon isaanii wanni itti ababan iftuulummaa fi olaantummaadhaatti waan amananiif jecha isaan biratti wanni dimokiraasii jedhan matumaa hin jirtu jechuudha. Nuufi isaa nuti immoo sirna gadaatiin bul sirna riippablikaan sirna dimokiraatiin waan bulleef jecha ilmoon teenya tanaanii guddatte jechuudha. Zamana dheeraa kanatti ababan jechuudha. Waan kana ta'eefi sirna lameen iddoo wanni jiru akka dachee fi waaqaatti addaan fagaatte jechuudha. Dimokiraatiin amma maaliif gaa sirni dimokiraatii kuni sirna natiita yoo ta'e qofa sirna keenya wal fakkaata. Amma gaa addunyaa keessatti namuu dimokiraatii ammoo wanni dalagan waan adda addaati jechuudha. Haa ta'u sirni keenya kun sirna dhugaa kan dimokiraasiin jedhamu kana wajjin wal fakkaata jechuudha. Sirna cubbuu hin qabne sirna ilaafilaamee katti namni wal qixaadhe sirna cubbuu kadaba hin qabne kan namni tokkolleenu itti waliin cunqursine jaa jechuudha. Saniif gaa sooreysa isaanii yookiin dura taa'aa isaanii yookiin sooreysa isaanii wanni itti filatan sagaleen bara 8 abbaa gadaa yaamee biyya bulcha jechuudha. Biyya wanni bulchuun duuba gaa walqixxummaa fi jaalalaan bulcha jechuudha. Oggoo bu'uu sammaas waan nama ajaa'ibsaan inni bu'uu kun mataa haaddata. Kammoo arra bakka isaa fudhatu kunis mataa filatee booneeti barcumarra ta'a jechuudha. Kan irra bu'e kuni kan mataa haaddate kuni ni gorsa jechuudha. Akka ilma isaatti gorsa akkana buli akkana godhi ummataaf tana dalag an hanganaan dalag atis akkana godhi jee bulte jechuudha. Mee dimokiraasii addunyaa keessatti wanni akkasii ni jirti hin jirtu. Yoo jiraattee san hin beeku waa kana jirtuun se'u. Haa ta'u duuba haala kana ummata kana qabu jechuudha. Ummata kanaan ababe jechuudha. Ummata karaa kana gudate. Ammallee Oromiyaa bakka adda addaatti itti bula jechuudha sirni kun. Fakkeenyaaf Boorana keessatti itti bulan Karrajuu karaa Hawaasoo naannoo Hawaasii itti bulan Shawaa keessallee akkasitti itti bulanii warri dur itti bulullee kaa'ammaan tana sirna san gallakkisallee ni yaadata jechuudha. Akka gartee isiin sun waan gaarii taatetti yaadata jechuudha. Yoo Oromoon wal ajjeese hoo waan ajaa'ibaatiin maal yoo manni Oromoo kun duuba nam tokko jeese ni ilaalamti dubbiin saboo namichi kun danuu dhahimu haala bineensummaatiin yookiin billawaan ciree ajjeesimu qottoon cireeti ajjeesimu akkasitti haalli kun ni qoratama jechuudha. Akkaataan yoo danuu tahees danuun tunis mimmatti jedhanii kafalan jechuudha. Wahuma warri irraa namni du'e suni kadanuutti ajjeefame suni itti obsan qofa
imimatti janii loon soddom kennanii gariin numaahu wanni danuu tana nyaannu jedhi dayichuun man fudhatanuu akkanuma araaraman malee eega waan danuu taate boruus amma wanni tuni nufaana dhufteeti bijummanuma keenyaa Huseen dijaniiti sodaatanii dubaga Oromoo afaan hootee jedhanii saniifi sodaatan jechuudha. Yoo ammoo beekaan akka maletti ciree ajjeesu ta'e heera mana hololootu irra jiga jechuudha. Murtiin isaa heera mana hololooti. Sababa hololoon kun maali? Namicha nama jeese akka malee nama jeese na haamasaa walitti xuubbeessanii hidhanii bakka hallayyaa bililee irra geessanii muka hallayyaa irra dhaabbatutti haala miseensa qallaan hidhanii nama aanaasaa firasaa katti isa dhiyaatu yoo obboleessa dhabaniif kanuma sanitti dhiyaatu yaamanii billawa harka kaayanii nama san mura jechuudha. Billawaan mura jechuudha. Hoggaa billawaan murame inni hallayyatti qaara jechuudha. Warri namni irraa du'ee fi warri namni irraa du'e warra nama jeesan irraa intala dubraa kennaniif jechuudha. Jarri kuninumaa diinummaan keessaa baddeeti obboleessa ta'anii ana antii ta'anii warruma isaanii irraa wal jaalatanii waliin jiraatan jechuudha. Mee falsafaa akkanaa kana mee ilaala. Heera ajaa'ibaati. Kan yertee dhokate jechuudha. Akka mul'anni godhamee irra hojjetame malee heera ajaa'ibaati jechuudha. Akkasigaa waliin jiraatan jechuun nagaan gammachuun Oromoon sirna bareedaa akkanaatiin jiraachuu turan. Kana alagaan bahaa itti galanii qananii'an jechuudha. Oromiyaa yaa biyya bishaan galata qananiin tante nu dhiisii ollaa ergata jedha. Bishaan biyya keenya irraa ba'u biyya meeqa obaasan jechuudha. Meelaala duuba akkasii uummanni Oromoo kun diinna amaarsaa kana qabeenya Oromootiin halaal taa'ee gorara yaasuu ture jechuudha. Garaan beelaa gaanaman teessisu firraagaa dirqiidhaaga namni hogguu beelee bakka taa'uun qabu maifuma jiraachisuuf itti duuluu turan jechuudha. Itti duuluu kanammaas namni beelee duuba akkamitti taa'uu hin danda'u. Hifannaa malatti ganamaa galgala itti duuluu ture. Horii saamuu ture. Oromoonis guyyaa ari'anii waan saame san gaafa irraa buusanii gaafa fudhatee waliin kutuus ni qaba jechuudha. Akkati gammaddoonni namashaa kanneen Oromiyaa moggaa ta'an moggaa jiraachuu turan kanneen lafa Oromiyaa jidduus bar 12 hanga 13 naannoo manzijan ankoobar qubatanii jiraachuu turan jechuudha. Achirraa duuba hallayyaa san keessaa baanii gidee duula ifan duula lubbuu duula jireenyaa godhan jechuudha. Ifannaan malatti karaa kaaniin ammaas lagatti dhiyaachuudha isaanitti mul'ate. Mee dubbii sana dura wanni takkaa jira jechuudha. Osoo gaa Misraatuun Qibxii jedhanii uummata Qibxii kiristaanaa ture jechuudha warra ture. Isaan kun ammoo gogaa Umar jedhaniin Amr bin Aasiin gaa biyya san dhaqee qabatu namni tokkochitti namni 60,000 jechuudha. Nama 60,000tu kan namni dhiyaatiin keessa jiru kan namni tokko hundinuu keessa jiru dhiibbatanii karaa gartee Soodaan keessaan gaara Habashaa kana seenanii hafan jechuudha. Akkasii gaayarru suni uummata kana akka gaarii gargaara. Diinis ni bal'isee harki isaanii sanallee ni muuxeessaniif ifiifillee itti makamaniif ilaarraan tana jiran jechuudha isaanii walitti makamanii. Eega guyyaan sun amataa 675 jechuudha guyyaan isaan godaananii dhufan sun. Guyyaan sun amma jirraa qabii ama tokkuma hedduu kana namni isaan kana karaa diiniin taligu ichirraa ergaman gidaara ergaman jechuudha. Fakkeenya guyyaa tokko Abuna Salaamaan oguu wasiin karaa Mitsuwaa kanaan seenu yoo gartee alii guddaan kuni kan walloo bulchu kuni ari'amuu baate anan dhufu hanga jirutti dhufnaanis gaana Oromoon garaa bal'attee waan jenneeni uummata akkallee kan jirtu seetu. Akkasitti jarri kuni gaafas akkasitti mijeeffatee tabaroo argatee bayyanatee wanni isaanitti mudate qarqara baharaa kana akkamitti hirkanna jechuudha. Qarqara baharaa kana argachuudhaaf tattaaffii godhanii ammas lafa tana cooma waan dhaganiif jecha suutaan keessa siqanii qabatanii tana jettu gaa faranjiin qunnaman jechuudha. Faranjiin tuni hedduu isaan gargaarti. Akka qeensii ta'anii bifaan isaanii askaraa waan askaraa beeku keessa isaanii seenanii biyya teenya tanaaf keessa deemanii
gaa Oromoon nama tultu namu keessa deemee biyya qorata qabeenya isii bareedina isii qoratanii biyya isaanii biyya Awurooppaatti gaa gabaasaa galchuu turan jechuudha. Akkasitti osoo gaa mooteeleen uummata Habashaarraa gabaasaa isaanirraa fidanii ta biyya isaaniitiin ibsuuf turan jechuudha. Saba sanitti gaa jarri kunniin muuxatee fakkeenyaaf amma zamana Miniliksan qondaalli hundi faranjii jechuudha. Alaa kabaankitti itti gaafatamu kamni waa'ee alaatti mataa hundi faranjii jechuudha. Akkasitti gaa nuti immoo kophaan hirkatanii waa'ee dhadhaba keenya itti hubatanii akkasitti dirqamni godhan jechuudha. Sambooda makuma miisyoonaatiin bakka hunda keessa deemuu turan jechuudha. Leenjisa waraanaa warri qabu qaama miisyoonummaadhaan fi matu kun hedduu gartee mootolee Habashaa kana gurratti hasaasuudhaan waan isaaniif tolaa fi akkaataa itti walii wajjin biyya teenya gabbattuu tana sooratan itti hasaasuu turan jechuudha. Mahaayisatti mooteleen isaanummaan kunuu lama turan jechuudha. Haqaan Tigiree Afooniis bakki irraa meeshaa argatu Ingilizii gargaara jechuudha. Keessaa gaafa zamana ta'e duroo suni Soyitoroos nama faranjii hunda yaada adda addaa achi dhiyeessee waan hin dandeenye hunda nu godhaa jee wallaahi nuti hin dandeenye jennaan hidha guure isa san baasuudhaaf waraana ergite jechuudha. Mootittiin Viktooriyaa jedhaniini akkasitti kan immoo karaa daddabee labbeetii tahee bakka san geesse Yohaanis jedhan. Akkasitti isaan akkati kunis gara kaaniin Faransa jechuudha gargaaru jechuudha. Kana karaa Minilik kana kan gargaaru ture Faransaadha. Dura haakosaatu gargaaran jechuudha madaafaa fi qawwee fidanii fi haala sillaaseedha. Akkasitti gargaaru turanii isaan kun wanni jibban wahuma lama jechuudha. Oromoo fi Islaama waan jantan akkaan jibban jechuudha. Aara qabuuf sun Yohaanis aara Islaamaaf qabu walloo rabbaafate walloo nam bifni dirqim godhe jechuudha. Nama kaan gatee kaan biyyaa baase akkasitti namni jaboo rakkate jechuudha. Eegas gaa'ifii fi gara lameen Minilikii fi Yohaanis walitti dhufanii biyya Oromoo tana duuba waltaanee haa nyaannu ijanii Minilikii tan itti aanaa keetiin ta'a ani nugusaan ta'a atiin biraa soorata ijanii akkasii mariidhaan nu sooratan jechuudha. Waltaanii osoo warri gartee gaafa san dhume warri walloo kun inni baqatan jechuudha. Kun walloo keessa gara gammoojjii gabbaqate. Kun Suudaaniif baqate. Kun biyya Oromoo ta'uu san Amaarrii hin qabatin keessa ichitti baqatan jechuudha. Akkasii biyya obboleeyyan isaaniitti baqatanii haala kanaan jiraachuu turan. Yohaanis ammoo waan takkatanii hojjete miiniin ayyaafate mootummaan Ingiliz gaafa sana kareef ho'imetti gargaarte saniini uummata walloo akka hin jirre godhe jechuudha. Hani qaaxaroo kenneef. Haala yoo irraa gartee isaan wanti amantii ta'anii fudhachuu baattan biyyi ta'e sanasii miti yaa galaa deema wadaana kun biyya Makkaatti galaa hanga juun takkatti yeroo tana duuba waan dabtarootaatu waatti haasawee takurratti haasasanii mootummaa ta'e tana kaballeessu duuba Islaamaati jedha. Yogguu inni jara kana se'ee jechuudha yeroo ollaasaa kana Oromootu ollaasaa jiru kana se'ee isaan kana dirqam godhe san booda osoo hin turin karaa Suudaanii dhibdeen itti dhufte duula guddaa itti dhufe matumaanuu bakka matammaa jaamtu lola keessatti hadu'ete mataa isaa muranii biyya Suudaan Kartuum geessanii akkasitti Minilik bakka isaa bu'ee waan akaakoonsaa jalqabee biyya Oromoo qabachuu san hangamii akka gaariitti harkatutti مثلا راشيان قوي كم دي بتكو فني فرنسان قوي في شنت كم دي بتكو في شنت فني أكيد ما هو خطاليان فاني نوم لم بيكمو قال فئة ما دوي سام في توتوريان قال خطاليان أكيد قوي تورا قال نس مليون أركتون أولو هذا كنانجا متى شوات خيجتو أورامو شواتنا دبيسة تدولج أبسه إيش بودان خير جامma arusitti kajeele yookiin diidaa jennaan zamana kana Itoophiyaan Amaaraatu arusitti garagalche lafa diidaa kanatti ama torba lolli deeme jechuudha. Cabsuu dadhabee duula hama haafa sana immoo kanuma inni qawwee qabu lola gaadinsaa kana Oromoon waan akkaan beektuuf jecha ammoo dadhabee achirraa tanachuma dhaabee ammas walloo deeme jechuudha. Walloo su gudura waddaan qoddatanii cinaa tokkoof Tigiree fidhiisan haabaa kibbaan ammas tameelik taate kibbuma tana ammas sadoo kenne jechuun soddummaa gartee geegee hojaa warri baaleeti geegoo kennaniif waan intalaa kennan jechuun waan intala jiban jechii kibbaasan intalasaatiif kenne jechuudha. Intalasaa tani zawjituu janiif kenne kafuudhi immoo
nama ilma Minilik Arayaatu fuudhee dachii kibbaa tana isaaf kenne. Maaliif waan kana haasoyna? Namni guddaa waan kana beeku jechuudha. Akkaataa ittiin nuti cabne. Akkasitti gaa kumarree hojjettee akkasii gaa lafa qoqqooddate sanumaa wajjin gaa Minilik amma gaa kuma kaakoosaatti gaa faranjoota hedduu afeere gaa irra muudatee boqottaa gaa biyya ajaa'ibaatiin harkaa qaba. Warri biyya san qabu gaa nama gartee tooftaa lolaa beeku waan qabu malee hin danda'u madaafaatu malee hin danda'u wanni naa gootan ani waa hedduun qaba. Waan gurgurtanii natti gurguradha. Ambatti hin gurgurina. Uummata gaafa Afrikaa keessa jiru kanatti hin gurgurina. Qawwee ta'a dubbii tana faranjii illee laalteetuma Brukseelitti 1886 walii galanii aboo waan gurguru isaanumatti haa gurgurru waan barbaannu karaa isaaniitiin arganna yaada ijoon jechuun ilkee arbaatiin qaba warqee ofii ziqee haan qaba mallee wanni waan biraa albuuda adda addaa waan hin qabuuf bunaan qaba akkatti dhuftanii ganarraa fudhattan nama biraatti hin gurgurina anummaan haadhitiin irraa bituu jechaadhaan itti dubbachuu ture jechuudha. Yoo qawween gaa lolaata adda addaa tana fidaniif jechuudha. Qabeenya gaarii wajjin sooranna nu jechuutu nuufi anaa fi isinii wajjin soorata hotta jechaadhaan akkasitti gargaarsa argachuu ture jechuudha. Erguun jechuudha malee gumaatallee nugusoonni Awurooppaa hundinuu kophatti erguuf ture jechuudha waan bitatu malee akkasitti wanni biroo tatti dhaammachuu ture mi'a hanga feetanuu fidaa naayitiin irraa bitaa jedhe akkasitti mi'a argachuu ture mi'a waan biraa dhiisi Raashiyaa fagoo jirullee dhufe jechuudha mata ruuska kunnu kiiloomeetirii 1000 as biyya teenya irraa fagoo san tulleetu dirmateef jechuudha. Haakimaat fidanii fi nama dachii tana keessa deemee bu'aa qoqqoratu fidee qawwee fidan qawween gaa 100 ol namni fidee fi jechuu isaan mee akkatti gaa kana hundaan argachuudhaani nu cabsan jechuudha malee wanni irraa osoo tabaroon teenya walqixa taate qeensichi tokko ni musiyoona irraa wanni lola gartee hawaashirratti gaafa lolli godina diida'aatii fi amaara gidduu deemu arke duuba inni kuni hogguu arguni ajaa'ibe sa osoo ormummaan hanti kun gostummaan takkittiin tun lammummaan tun qofti osoo qawwee qabaatu taate biyya Oromoo matumaanuu qawwee fedhan qabaatanuu cabsuu hin dandeenye jeeti akkasitti gaa duuba xibaaree jechuudha namichi sun kunuutti nuu kitaaba keessa jira jechuudha waan kana ta'eef saniifuu gaa aadaa fi amalli jirtee isaan kana amala bineensummaati jechuudha. Raamatan qaban hogguu nama keenya kaan harmarraa muran gaafa san keessa kaan harka ciran kaan miilarraa ciran amma tokkoffaa miila ciree nama 1,000 ol warra walloo miilaa fi harkarraa ciree akkasitti du'an jechuu osoo gangalatanuu jechuudha. Gaafa amala bineensummaa kanarratti qawween hogguu hidhamtee maal gaafata jechuudha. Amala gartee hadoottii hin qabne kanaatuu hin qabne kana nama akkasitti sanirra qawween itti hidhamte jechuudha. Qawween si'anaa harka isaanii seenuudhaan wanni naasuudhaan malatti gara jabeenyaan Oromoo cabsan jechuudha. Horii isaaniitis hanga dandeenye saamuu dandeenye jechuudha. Inumaa'uu saamiinsa keessa nama keenya kaan ijjeessan kaan ni gurguratan kaan ammoo akka gabraatti hiratan jechuudha. Amma gaafa fakkeenyaaf karaa bahaa kana wanni nan beeku waraanni tokko kan Minilik nama 18 gabra qaba jechuudha. Nama gartee isa tajaajilu kamanatti ijaaru hawwiruu qotuuf guyyaan inni harkatu sabtii fi ala qofa jechuudha. Guyyaan biraan jiru jechuudha. Guyyaa lameen kananitti taniini jiraachuu turan jechuudha. Unkati gaa akkasitti osoo beeyladaa miliyoonatti lakkaa'amte jechuudha beeyladaa wanni saaman jechuudha. Beelarraa fi jireenya hamaarraa akkuma takka ba'an jechuudha. Inumaa biyya ajaa'iba qabdu. Biyya qaamasii muka dhadhaa dhaluu jira jedhanii muuzaan seewalleeni kun ololli bakka akka gaariitti deemee ammaas abaartuu baatii ijaarjanii gaafatan inni maskaramitti biyya teenya qabate 22 baatii 3 booda tokko nafna jechuudha.
tokko nafni namni xiqqaalaa dhiiraan horiyaa dhufan jechuu biyya ajaa'ibaa jira jedhanii gaafuu dhagayan akkasitti haala kanaan biyya isaanii biyya Oromoora keessa faca'anii basaq godhanii nyaatanii qulqullummaa irraa baasanii fajjaa guutuuf katan jechuudha. Yoo sanii biyya isaanii keessatti baatii akkuma reefu himetti abaartu yaate jechuudha. Abaar hamaa ture jechuudha. Sababa kanatti hirkatee namni kaduraan ifiifuu gartee raasitti wal lolan suni hafee maaltu waluu tahan jechuudha. Sababa kanatti boqottaa gaa walumaanuu gaa biyya soorannaa jedhanii wal tahanii gaa duulan jechuudha. Akkasitti gaa waan uummata keenya mudate yogguu dubbannu bineensi bosonaatu jalaan baane jechuudha. Oromoo qofaa miti namummaan nama keenya Oromoo qofaa miti bosona bineensi bosona galullee jalaan mee arbaa fudhannu arbii of duraa miliyoona meeqaatam ture jechuudha. Faranjiilleen dhuftee isaanii wajjin duuluudhaan arba bakka inni jirutti fakkeenya karaa wallaggaa irraa jalqabanii osoo gatan arbi kasi baqatee biyya keenya galee keenyaan gaa biyya san osoo booda ifa Ingiliizi yogguu qabatu bineensa bu'aa waan qabu waan beekaniif akka gaa warshaa tuuristiidha jedhanii gabiin seenteen karaa kanaan seenteen karaa gartee bineensaa alaa kanaan seentu waan guddoo taateef jecha akkasitti dallatti ijaaranii gaa horsiifatanii miliyaanni miliyoonni meeqatam irraa seenaa bitu biyya keenya ammoo keenya gaafasan bineensi amaaritti duuleeti biyyaa baase jechuudha. Baqatee gaa keenya seenee Oromoon gaa mala dha'u yoo Oromoo tanamma amaarii yokkuu laalee nyaara isaa laalee dhiiroo namni kun naan toluu beeke fitti asiyaa dhiyeessa jechuudha. Itti dhiyaatee baatee kanumallee nyaarri isaa gartee hamaa ta'u taate ni shuumamas. Yoo shuumannaa kalammaa fudhachuu diide intalatti kennan jechuudha. Yookaan gaa intalatti kennan soddummaan hidhan jechuudha. Eegaa soddummaan hidhamee kanatti ammas qadiidamu taate hireensaa ajjecha jechuudha. Eega shakkame booda eega sodaatan ajjechaallee gosa hamtuudha. Adda ta namni hin beekne ta dhooyi isaa hedduu qaban jechuudha wanti naman balleessan. Akkasitti gaa ajjeefama jechuudha. Saba kanatti gaa hoogganoota Oromoo hunda karaa adda addaatiin fi sobee fi maxxanse jechuudha. Oromoo fi gaangee yoo horuu barbaade yoo qabachuu fedhanii sobanii garbuu dura qaban jiran. Akkasitti soba ammallee wanti sun ni jirti qallattee haa taatu numa jirti jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa gartee Haile Sillaaseen bu'u san dura namni guddatee ala bahee jira jechuudha. Kabarate hundinuu yogguu gaa sossoonii afoo Haile Sillaasee kuni bakka jiru sossoonii kun godhame namni hundi waan Oromoo dhiiseeti waan Oromoo jalqabe jechuudha. Hoggaa waan Oromoo xiqqoo jalqabanii oofan dargiin dhufe. Dargiin nuti waraana nu wattaaddara mooraa teenya deebina. Hojii siyaasaa isinii beeka yaa ilmaan Oromoo koottaa biyya nurraa taqabbalaa jedhanii. Yoo san duuba wayii Orooppaatti hafe anaatu bakka sanii takabbajee kakkaa Hayilee Fidaa kakkaa Abdullaa Yusuf osoo gartee if dura arkin osoo fagoon laalin wama xiqqoo jedhanii waan shufuroo faayidaa hin qabne jecha gigisaa dhufanii jarri gaa duraanuu haada lafa kaayee jira duraanuu yoo isaan dhufan akkana goona hanga baatii hanganaatti dhiifne haada laganii yookaan baatii xiqqoo dalaganii dubbiin nu qajeelchan nuutu ka godhu beeka illima guurra jedha akkasii godhame jechuudha ormi sun. Anguyyaa ta'u gaafaan arge Addis Ababatti mirqaana isaan qaban ijaa gurran qaban jechuudha. Akkasitti horiyanii mirqaanaan kun ijaati jaal kun mi'eessoon jaal kun maal waa makkaan adda addaa kana jaarratanii ni sobnee dhiyoonna tana bineensa kana ummata darbii kana sobneeti harkaa mangistii fudhanna jedhanii sossoo cimaa godhaa turan jechuudha. Mee maal akkami booda'aanan akkama booda'aanan jechuudha booddeen isaanii fokkattuu turte jechuudha. Waan kana ta'eef gaa gizee hunda akkasitti gaa inni kun namoota dura akkasitti sobuu ture jechuudha. Marree fuudhumetti sobuu ture. Oromoo gidduu isaanii garaagarummaa oofe. Hanga kiristinnaa isaa wajjin fudhate fitti maxxanse. Hanga kaan gadi qabe jechuudha. Ilaarallee karaan islaama afaan ayaan itti nafne jechuudha ilaarratti. Jiruu hamtuu keessa jiran jechuudha ilaarratti.
takkaa jiruu gaarii arganiin beekan kopheen qaban uffatan qaban nyaatan qaban gaafa bilisummaa qaban san gaafa ifii wal taligaa wal bulchan san nama tokko loon kuma qaba jechuudha kan inni beeku kan oduu isaa dhaga'e nama tokko loon kuma tokko qaba jechuudha guyyaa tokkotti goromsa 100 dhalaaf jechuudha guyyaa tokkotti san hundi dhabameeti si wal namni qabu nama jajjaba nama xiqqoo wayyaatu laastika san fikkaayee deema jechuudha jiruu kanaa kana nu mudan jiruu du'aa gadii ta du'aa olii ta jireenya gadii akka jiraannu nu godhan jechuudha akkasitti gaa duuba gaa maqaa keenyammaas balleessee xiqqeessee akka nuti namummaan qaba akka nuti if bulchuu hin dandeenye akka nuti nama kana yaa'u nu godhe jechuudha nama akkasi gaa haala kana keessa dabarree mee saanuu tanaatimatti haa dhaabnu seenaa Oromoo haa fudhannu seenaa qabsoon Oromoo seenaa qabsoo Oromoo yoo fudhanne nuuf Amaara jidduu amata 100 ol wallollee jechuudha isaa hagaraan hin teessitu nuyi kadai waan keenya guu inni saamirraa nafne osoo akkasi wal oofnu biyya teenya amma isaan maal jedhan qabarri beeku dhajaatti dhuftanii biyya keenya fardaan irra horiitanii qabatanii akkana jaan jechuudha dubbiin akkasii miti lafuma teenya deebbachuuf loluu turre ammaas akkasuma durillee gaafa dursanillee lafuma teenya bakkuma marra jirrurraa ifirraa ittisuu turre akkasii gaa gargaarsaa kaarreefuu himetti gaa nu cabsuu dinde jechuudha amma gaa osoo isaa wajjiin amata 100 ol qabsoo hadhooytu oofaa jiru bardhibbee kudha afraffaa gara dhumaatti Poortugaal bahe jechuudha achiin Cape of Good Hope naannawee Afrikaa bahaa kana hunda qabatee biyya Hindii qabatee Khaliija Arabaa kanaas qabatee ammas bahara diimaa keessallee ol dhufee qabatee nullee barbaraan seenee Harar seenee jechuudha Harar seenee hangal hangee qabatee yogguu hangal hangee qabatu amata 25 taane yogguu taa'u gaatti lafaa kaane dura namichi abbaan hoogganaa abbaan duulaa gaafatan duuba Abraamoo jedhe itti duulanii Hararitti as deebisan Harar immas baasanii gaa Harar kun dammaqa guddaa namni qabaa gartee diina firraa dhorkuutti gaafatan iddoo mirqaanaa jira akkasi kaasanii bisidiima qubate jechuudha laga hontomaa jedhaniin dur laga bisidiima ta'uun dhiiga nama Poortugaal kalaga san jaa'eetu jaasan maqaa san akka fudhate godhe laga san laga hontomaa amma bisidiima jedhanii bishaan diimoo jechuudha akkati gaa manguddoon akkana jetti yookiin qeefararraa ta'us hin beeknu ammoo manguddoon oguu odeessan yaadatan jedhe lolli ganama bariisaa za'aa 10 akka jalqabe akka faranjii za'aa 5tti wal jalqabanii yogguu waareen geessu duruu dhukeerraa kaasan jechuudha akka kanniisaatti itti maxxananii heddumminaan faranjii marsanii karaa bahuun dhabee nama 4,150 waaree takkatti irraa ciibsan jechuudha yaani du'aa gartee gamurruqii jechuudha achirra hangee ta'u taalee ilaalam funyaan biidhaa gaara jala qubate itti dhaqan jala achi kaasanii barbaraan kutee eega guyyaa sanii karaa sanii nutti hin deebine qaabsoon dura tana jechuutanii beekamte ammoo kitaaba barratti hin agarre ammoo biyya keenya keessatti waan harkaan katabamee jirama Hararfaa warra kitaabni akkasii guutuu jechuu kan halloorra katabamee jira kaanga waan bira dabreef hin beeknu jechuudha waqta buudhabeef hin beeknu akkasitti yeroo san booda maal Oromoo xiqqoon jabaatanii amata 1,100 hanga 1,800tti biyyuma bashaa kana Goondarii fi kana dhuunfata isaanii jalatti bulchuu turan jechuudha. Sangaa akkasumatti immoo osoo bulche haga batee turullee waraana Alii Daggireeta jedhan kana isa jalatti waraanni isaa bulu inni ajajaa waraana abbaa isaa illee ta'uu makkanaa deemsaa ta'uu kana ture jechuudha. Laakiin ummanni sotaatti dhiyaatanii itti hasaasanii aboo ati kunu ati wanna qabda hin teessii jira biyya tana hundaa'uu gaa biyya wanaama islaama kanaas ni balleessita hanga beetul maqdisii dhayitee turkiillee jirraa baaftutti ati akkas godhu jechaadhaatu jira ka'e janiini gaanni hamilee nama kaa hamilee wanni namni tokko loluun hamilee yoo hamilee hin qabaatin maaluma faayidaan qabu namni yoo hamilee hin qabaatin ni hifata yoo hifate booda ni fashala ni sallaawaan booda gasaree gaddeebi'e jechuudha namni gaa yoo immoo hamilee qabaate hamileen isaan sun hin qabbanooyne
waan barbaadu kataayoo duuti saamte malee akkasitti gaala tan keessa turre jechuudha. Samboodaan duuba gaa eega samboodan mal achi walloon cabe jechuudha. Walloo daaraa ta'e akkuma reefu hime daaraa ta'e hedduu lolan ammaas keessaa gaafa lola maacoo kana hin hambifne jechuudha. Uummata dirgim godhanii mi'allee gaafas nirkatan karaa baaraa kana harkatan akkasitti gaa isaan kuni kopha dhiddeen Oromoo maal walumaaf hin dirmanne jechuudha. Yoo tokkollee nu waa ta'etti walitti hin dirmatan unkaan kaani biyya dhiisi durmoo duru wajjin marii qaban mariin gaafa marii takkaa abbaan fedhe isaan hin laallatu. Akkasitti gaa marii dhabuudhaan wajjin diinni walloo burruisee dura shawaa takka gaarii qabate eega shawaa qabate gaa akkuma reefu himetti walloos qabate achirraan lolli gaafas ture lola gurguddaadha. Lola san keessatti gaa akkumaan gaa reefu himetti mi'a faranjiidhaan argateeni duuba jarri kun humnaan haala mijjeeffan jechuudha. Haila Sillaaseen ichi boodaan dhugaa miliikiin kun du'u Iyyaasuu kanaaf dhaamsa dabarse duuba. Iyyaasuun kun akka gartee biyya Itoophiyaa kana tokkummaa siitiisu jechuudha. Garanaan haati Amaara abbaan Oromoo egaa hidda lameen kana walitti akka hidha jechaadha. Miliin sun hedduu fagoo lama lafa argu namicha kana xiqqoolleen tokkinaa jeetti dhaamsa dhaameef jechuudha. Amaaraaf namicha kun duuba waa lama walitti hidhuu ta'a. Abdiin irraa qaba jeekkatti dhaamsa dhaameef kaisa jiddellee ni abaare jechuudha. Kaisa gartee jecha saasan dhagayuu diide. Iyyaasuun kun abbaan isaa Raas Mikaa'el Jamiil Yohaanisiitu ilma godhatee amansiise. Gara haaniin duuba Mahammad Ali maqaan isaa akkasitti Mikaa'el ta'e biyya walloo tana takkaa irratti si bulchisee intalaan si kenna yoo intalatti jefuute biyya tana daanyaa taatee akkuma duritti jiraatta raas taatee kan gusaa miti raas taatee jiraata jechaadhaan akkati gaa ofirraa dirqiidhaan siyaasaa fi humnaan wal keessa hacuucanii fudhachiisan jechuudha. Achi boodaan ka'aniiti gaa biyya Oromootti seenan. Hoggaa shawaan lolani abbichuu lola galaan lola meettaa lolli guddaan bu'ee booda mi'uma kan bu'ee kana waraanaa ga qobee walitti miidhaan hin taatu wal qixaa miti jechuudha. Eeboon meetirii 10 yoo hin deemte yookiin meetirii 15 yoo kam darbanii yookiin 50 nama kam jabaa geessaa ho'i haa ta'u immoo jarri kun silaawu guutuun gidee hunda yeroo hunda guutuun maalitti hirkatti humnatti hirkatti jechuudha. Humna wayitti hirkattu malee nama jila kan akkamii bulchanii namni ajaa'iba jechuudha. Nama miliyoona 30 fi saboota biraalleetti waliigala isaanii namni kamitti namni xiqqaan kun bulcha jedhan dubbiin qawweedha jechuudha. Qawwee fi rahmata malee gatu jechuudha. Hanga jiran numa jiraatan jiru hanga gartee fi waaqa deebi'anii okoo qaabsoon isaan kana barbadeessitee xarayitutti numa jiraatan jechuudha. Gidee yeroo hunda guutuun wanni isiin qabdu mi'atti hirkatti akka malatti nama ajjeesuudhaan nama girgireessuudhaan baaraisuudhaan kanaanii biyya gaa if jala bulchan jechuudha. Akkati gaa Iyyaasuun kuni mootii ta'e mootii taanaan waan ajaa'ibaa fide waan Habashaa keessatti hin beekame. Hankarroon hin jirtu, tuulummaan hin jirtu, olaantummaa kana hunda balleessee dimokiraasii waan jaan kana jalqabe jechuudha namni kun. Mataskaanoo ijaare masgiida jina ijaare jechuudha. Mana barumsaa alatti utuufuu ijaaraa deema jechuudha. Yoo uummanni itti mirjaalatee namuu lafaa ka'e haalli kun gaammoo mootota raasotaa fi masaafintii Habashaa kanaaf hin taatu jechuudha kun. Afoo isaaniiti jechuudha. Afoo masalaa dantaa isaaniiti jechuudha. Isaan ajjeesanii baysanii nyaachuudha malee akkatti cabsanii baysanii nyaachuudha wanni isaanii galiin isaanii wanni itti ababan wanni itti guddatan kana jechuudha. Kun qaalichi haala jijjiiree jechee kiristaaniin jaalate islaamiin jaalate biyya dhaheetiin umaa'u bal'ise jechuudha biyya hedduu hiriiroo godhatee biyya Somaaleetti hiriiroo godhatee Afaritti hiriiroo godhatee biyya akka gaariitti bal'isee kana duuba malli maali itti garagaran jechuudha. Isa kana fedhii teenyaaf afoodha waan ta'eef inni kun baduu qaba inni kun karaa irraa baafamuu qaba jechuudhaan mala daba meeqaatam kijiba meeqaatam ololli hamaadha ololli hamaa. Ololatti oofanii nama jibbisiisanii kaduraan jaalatullee akka jibbu godhanii kaduraan gartee malee walaawwalallee zig godhanii googaa qaalichi waan biraatiif deema maqaa nu balleessuuf deema biyya teenya maarishoo godhuuf deema akkana godhuuf deema jechaadhaan
ola sanin duuba gaa itti duulan jechuudha inni gaa harar dhaqee ture hararitti nama qawweetti kenne damma inni immoo akkasii hin turre beektaa qawwee inni fudhatee dibiti diima currisoo bakka jan laabisii doon jaamiti mi'eessoo bakka currisoo jam qubatee itti waraana isaa itti wajjin amma gaa jarri oliitii kan amaaranii odaa jigaa qubate jechuudha ammoo yeroo tana isaa wajjin amaaraa jira jechuudha namoonni jajjabaan mootii waraanaa kana waraanuma isaa kana keessa gitaana irra guddaan islaama ta'u malee waraana isaan kun duuba maal godhan jara kaanii wajjin mizaana laalanii qilleensa facaasanii biyyee facaasanii qilleensa gara afuufoo hubatan wanni godhan miila jalaan isaanii qunnamuu turan jechuudha kakkamma namichi tokko kan hirna taa'u kana maal jedhaniin masha fakkaata durame isa kana faa keessatti godhe jechuudha akkasitti erganiiti miila jalaan hiriirootti godhatan jechuudha yara kan gubbaa gad dhufu kanatti tooftaa achiin dhawa achiin akkas godha asiin kana wajjin jiran jechuudha duraanuu gawanni hedduu isaan itti mirgarkatan waan dhara akkanaatiin egaa mirgarkachaa oolan jechuudha akkasitti gaa ayyaasuun achirraa gaa hararitti gad deebi'ee gaa jijjiga dhaqee jijjigaan biyya isaanii dhaqee achitti haareetti gaa biyya adal keessaan yookaan biyya afar keessaan wallotti deebi'ee achiin toora amma kudhanii lola oofee lola san keessatti wanni jedhan lola irratti ni kufee cabees ni jedhan akka ta'eefuu ni booji'amee shanshalataan hidhamee duuba gaa harar fidanii harariin gurawatti hallayyaa takkaatu jira hallayyaa kan gubbaa lafa badhee takkaa jira achitti hidhan jechuudha asiin garuu daanuu hallayyaa kar tokko malee karaan hundinuu bililee jechuudha achitti hidhanii gaa isaa zamana meeqa hidhaa keessa jiru silaa gaafa hin dhaallee baasuu namni danda'u kan oromootillee naannoo san warri jiraniis damma inni dilas waan hin jirre jecha innillee hedduu hawwee akka isa baasan barbaade mal nama jaalachuu ture keessaa harar kanatti malkanyaa kanarraa kaaseeti hedduu mirqaanatti kenne mirqaana idee jechuudha akkasitti gaa wanni godhamee haydatillaasen kaifiifu gaafa xaalee ammaa qotti caphee gala deemu gudire dhawaa gahu hin deemu dire dhawaa tanaan bahu osoon alan deemu osoon baqannee alan kun namicha kana duuba ajjeesee ija hijjaarree ifa saarku malee hin deemu yaada jiruun akkasitti gaalkan nama hanga amanu fudhatee bakka inni jiru san dhaqanii haada mormatti hidhanii nam lamaan gamaa gamana harkisanii ajjeesanii reefa isaa achii fuudhanii laga gobeellee bakka takka bakka magaalaa daawwee gad namni beeku ni jira maqaa bineelda manguddoonni beeyti achitti awwaalanii dachii san ammoo ooyiruu taatee muuzaa irra dhaabbata jedhan gaaf tokko namni tokko naa himee muuzaatu irra dhaabbata jedhan akkanni nama dhabamsiisan kaan icittiin gatan kaan akkanatti gaa dirree baasanii kaan amma icitti ajjeesan tokko bon qabu jechuudha manumaa dhaban akkatti gaa gatuu turan jechuudha samboodaan duuba gaa ittiin bakka gartee qaabsootti hin deebi'a suni gaa akkasitti osoo jirtu gaafa kan gaa minilik wanna duule jechuudha eenyu jedhaniin arsiitti duule amata torba eegalee booda tooftaan cabsan jechuudha raas daargee namni jedhan nama dhalaa arsii takka fuudhee dhabaa oromoo arsii fuudhee saniin duuba beeyladaa humniti isaan hirkatan horii foonii fi aannan namni nyaatu humna baasaa ceehuu duraa yoo ceehee hin dhaqqaban yoo ari'ees namni duraa waan hin dandeenyeef jecha wanni goonu lola ikoonoomii lola gartee diinagdee haatti kaafuun jedhan qaruuraa afur biyya waniiti fidan sookee gartee malaa sookeedha biyya faransaati qaruuraa afur fidanii lafa malka nama huccuu gurgurutti kennanii nama kun huccuu dhawaa tana gurguruun bakka hundatti diba jechuun malkaa loon kana diba jechuudha. Waa xiqqoo gajoo isaanii tokko dhukkuba san fuudhee beeyladaan naannoo san takka damtaate jechuudha. Akkasii haala saniin gaa lola san jalqaban jechuudha. Gara kanaan ammallee humnuma kanaa'uu huccuu sabboo qajaree jiratanii akka gaarii ulfaatu guddoota qabbana namarraa dhorkitu isii tana maaritii adiba malaa maaritii tana duraanuu walitti qabamee jirti dawa jedhanii duraanuu ol kaayanii booda waan hafu nama gaaguu maaritiin dhufte nama kana tallaalanii nama malaa maaritii turtana qaruuraa fuudhanii dibanii xiqqashuma laydameeti fayya jechuudha. Talaydaa haftu jedhanii amma gaa sabboo dibanii naannoo hoogganoonni gartee taa'ee mari'atu kana oromootti maal nama waa tumuu sin tuqan nagaadee sin tuqan jechuudha. Namni jeeraruu hin danda'u dhoorka jechuudha. Akkasitti wanna sana duuba
sabboqa kanatti ban jechuun hoogganoonni sabboqa kan uffate hundi halkan rabbii laydamaa bule jechuudha. Laydaan sun ammas hamtuudha. Qaamni kun hundi finniis fi jigeetiin tortora jechuudha. Ceehaara raffisa waan baala mukaa lallaafaa gubbaa raffisanii akkasii jiraata. Namni hoogganni gaa'uu warri lola beeku warri mala dha'u hundinuu bifa kanaaniif dura xaragan jechuudha. Akkasiin seenuu dandeenya. Amma gaa kanaaf dhaabee Turkii fi Arabaa dhufe. Turkii fi Arabni kunis dhufaniituma biyyuma qabachuuf dhufan akkasii gaalolli magaalaa jaldeessaa bakka jedhan jaarsoo miila jala achitti wal jalqaban jechuudha. Osoo wal dhawan osoo lola lixaa kanatti Oromoon akkaan riphee lolaa kana waan hedduu uumaa tarbiyaa leenjisa guddaa qaban jechuudha. Itti guddatan jechuudha. Saba kanatti gaa fardi tokko nama shaniin ceha jechuudha. Tokko eegee qabata. Namni afur ni hora farda kan tokko ni oofa sadi dubbeen seena jechuudha. Eegee qabatee kan guma inni fardichi wajji ceha jechuudha bararaa jechuudha. Akkasiin nama guuruu turan makiinaan hin jirtu nama loluu kan akkasii fardaan guuran farda gartee sangaa farda dhalaa kanatti kana fuudhii gara duubaatiin ba'uu jira akka makiinaa kanatti akkasitti gaa kana guuranii kanaan loluu turan jechuudha. Jeenni gaafa san Oromiyaa bahaa keessatti beekamee guyyaa san gabaafame. Waan dirree lolaatti du'e malee waan kaan eega harar magaalaa seene booda duula bahuti. Karaa mul'ataanii baha, karaa abbaa dhoo kanaas ni baha, noolee kanaas duuniin namummaa wama beeka jedhan maratee odeeffatee gatuutti akkaataa nama Turkiin itti ajjeesuunis akka namni lammada hin lolle godha jechuudha qalbii cabsee. Bal'aa buubaadhaa qorkee fardatta hidheeti osoo luqqa'u osoo harki irraa citu osoo mataan irraa muramu hanga gartee faanaa teepha gartee fardaa irratti hafe san hallayyaa buubaa jedhamu hallayyaa hammarree bakkatti darbe Turkiin darbee bira kutee hallayyaa buubaa jedhan ammallee jirti jedhu. Laniiti maabarii yaa bal'aalma buubaa duuti teedhi maabarii eenyutti akkana jette Oromoon guyyaa guutuu oolanii gartee namni horii qabu nama kana galchee nyaachisa jechuudha. Du'atee tana kan dhimamte namni itti himee kulkaa ba'u eenyu haa ammallee ani lakkumaan gartee oduu daddagayooniin dubbii tana duuba hundaa'uutiin xaluuniin daawwanni ormi akkas du'uuf akka banne katabbiin hin jirtumi akka walalootti waan takka dhiisan jechuudha. Caammaa nuur gursumii fardatti hidhee osoo citu hangaa haga kunu daakatatti darbanii biraa deeman jechuudha. Namni san arge galmoo jedhanii hormoosoo jedhan noolee keessaa fuudhanii osoo tuma lafarraa harkisanii akka gidduu jechuudha. Kun hundi gaa jiilchuu nama jiilchuu jechuudha. Nama qalbii cabsu nama duuba dabeessa godhu luuyna godhu jechuudha. Haala kanatti gaa lolli kunis nu hambifne jechuudha. Amma gaa bakka lamaan dhawan jechuudha. Kun gubbaa gadi nu dhabu kun jalaa kunis dhufeeti jalaa nu dhahe jechuudha. Kana jidduutti haala kana keessa jiraanne jechuudha. Achi boodaan Minilik eenyu arge hoogganoota waraana nam sadii erge Shariinatii fi Abbaa Taaborii fi Walda Gabree nama jedhan erge jechuudha. Gubbaa qorichaa bakka inni handaqa jaarratee keessa galus ni arge jechuudha. Achirraa duula jechuudha. Walda Gabree jedhu Walda Gabree namaadhaan kana taabututtuuti amaaraan gooftaa jenna dhiira teenya sakaraata lubbuuti akkana meel algaa barre waluma yaadachiisuuf akkana jedhanii duba dubbiin sun agarree jechuudha sakaraanii nu qabatee jira jechuudha eegas booda guyyaa san booda akkasitti gaa inni kunis waraana nama 3,000 fudhatee malka sadiin cehee bordoddeen ol garagalee arbaa keessa ol kutee eebba dhufee asirra itti mari'atee namni buka diini dhufee. Diini kun wajigiraa qaba. Wajigiraan kun oguu inni bakka akkasiitiidha. Ganda dhaddacha abaluuti bu'aa. Duuba eeboon teenya waa takka irraan tartu malli maali? Akkati gaalola kanniisaa jedhaniini manguddoon sabbaa qajeeseeti gaagura 50 fuudhanii huccuutti maranii laga arbaa keessa bakka inni qubate san marsanii gaagura 50. Ammas gaagura tana yoo dhadhaa dibde ganama tokko gaaguratti hin hafu ni baha akkasii willee dibanii dhadhaa addaanuu kanaa waliin gahan jechuudha. Nu duuba haasawa kana keessatti ta duuba isin duraa baatanii hoo isinoo namni waraana duulli kunoo maaliin firraa dhoorka jedhanii kunis ni dhibe haasawuma keessa jaarsi tokko lafaa ka'ee jedhanii maal jaqee kaafii xilloo dhaddachaa fi cuunqaa muka jedhan namni dibatee uleen sanis yoo dibatee hin ciniinu. Akkati ka'anii ilaalan hin ciniinu kanniisatti ilaalanii hin ciniinu. Abooka tungaari jedhanii halkan mooyyeetti tumaa bulee dardarrii namni duulu hundi dibatee gaagura isaa fudhatee halkan jala bulee jechuudha.
اتمرسي وقو جلان افندي متى هالكان كتن نما بهي ميرك أقرصاتي بهي واللي رابنا نيبيتا أكما دوميساتي بكا إني جلتا ما لما تودي إني فرقون كده دوان كين جوا وانا كخلوتي في جيش ولا في مال من نبرا مس مالي فرش أو في أماس ونبرا تأكا قرتي ماس مالي خورا في تيبا في ومشروف كواخانا دي رارو هريتنا خطاني فردقانجي تنونداو تنا فديت واجي جو خليت كجيله وقو اني اكد دوميساتي مرسه راسين تتنقل متاخي اوان سواني نبتي خلي انسان نبتي نتبهجني اكدنا مو متى مرته اجان دولا دوبا ددو في ما قدوا ليس اكدتي بروده دودي خانز نرام فده جرّكم قا درانو مريك أبني تراري ساني في تدرين إتوريان دولن روحها يعني جرا ورانا جبابا أكنتي حروف ولاني يجوبا سامفون فودة باجتو روحات موقفاني بكا جرودي وراني في تاني هنگتك أبا فتي وياسن يا جالي سريتكم ماذا يا جالي سريت غافزون ما بين غريب ولا قدامي يا جالي سريت मुझे आम मुझे गाफसो नुमा बेटे गरीब बोलला को तेरे बिल्कुल हल्ला या कैसा ऑफेट इतनी नहीं दे मुझे दत्तवेनी लफा इन्हीं की बोलते इतने बोलना चिफ्ट फाड़ा गया जो मुझे आम मुझे गाफसो नुमा बेटे गरीब बोलला को तेरे या लीज़रे दासे न्यूमा ही में भी खन्नीज़ानी तिदुले कब्री हवाश कोडे फोनी मोर्गेज़ानी सोरा बिनेंसा कोडे वैला फे वर्षे إن جبسة يوالي جبسة ملء ورموز فقط إسرما والولا الجسوالي اسم فتى أما يبيت ملء بار الله نفويت فجروا يا أنيزي خدر الرد فوشينا نجف أكثر تقال على قرتك زيت أكيم تسن يدور مجي عمم مجي غافزون وقريبون يا علي سر إيه ما هي مي خنيسان التدولة خني ريفو لبكو يا علي سر خنيسان التدولة كبري هواش قولي فوني مورجة زاني صورة قولي نمني ديدم فرد ديدم كوفا بافتي مالك خنيفني هر في جانجة فرد دقيقة عشان تيسي سجدو خلي داو فنيان داو بكتا كذا داو خاو مجنون الفلانجي هنگ فرد ديدمي بافتي هنگتين دبتي أبوغا ملك توادو بيمتي أوه ملين ويجد بجنين سنوغاتي واغتي جانون أكذلك دولا أوروما في إسان خانا هندا ولك كبتيغا غافا خان ميها وجي خاني مو وراني تحاليان خورنمني ميقاتا نبا دولا تيدول جسو نتي ورأي بوتي ولا فان دفن جيچو أبوغا دوغا تيني نمدول جيچو وان فديها قبا تو مدافع قبا غانغين تكا غنيان دمال جنيني غانغين تكا ورانا صدو ميشني غفة جيچو ورانا صدو ميشن سنما وجه نتي دول جيچو مالي بتدول سندورة دو إنجليز دارانو إجا جيجو ونوالي مصر في تركين دورو أفسنين نمني هما تهزيان الرامبان جيجو نما فردينو له هو في سنة بديني من جيجو كما فردي غافة سنة حلاقا قتلت أما قالوا في فوت هزيان فتاتين تركين أما تكون تقولي بس سديتني أفرت بها أما ركم تقولي بس سديتني تربط فيني بعدي جنواري دي دم سديت التجار جابسه أما جا رارون قالا هرّين انقطو جاني لتقول لذا أصلاً تهديان ونوران بين كلام كده ينير أكتر جوال أفوفني كلام كده لولا هذا ناجب لولا هما فينا أوه لولا أكاجي مرتبون كلام كده هذا جمال ما يصير ما تقول على تبينشو نما مدافع أوه وجيكنا خنا نمني nuti eeboo yoo darbine nama jajjabaa garii dhaqee fudhata malee eeboon akkoo darbine hafte jechuudha namni nama kan qabu abbaa shan qaba jechuudha inni immoo qabu fi madaafa biratti gaangeen hundi wanni waraana soddoma shan qabdi lafti gaacabaan qotti gaacabuun taate akka itti cabni oromootu wal cabsine jechuudha lafee wartee isaa wanni biraan cabsuu jala fi wal cabsine jechuudha wanni amaara dura bu'aniituma calanqoo dhoqqee jala goranii hallayyaa gartee huursoota gubbaa akkasitti naannawanii waraana harabaa fannoo xuulloo taa'u xuulloo kana bakka namni qalee lole dhufee harabaaf jechuudha haara inni maas duulatti bahu jechuudha
akkasitti gaawwu duubaan qaba taasii lolaa deema duubaayis ni qaba jechuudha. Namni ni mo'ame jechuudha bicha ta'e. Haala guyyaa sanii ajaa'iba jedha. Darashaan kun hima qarooma hima waan ajaa'iba waan irraanfatame. Warri gambeella godhe bayyanata odeessee warri karaa huursoo gambeelaan huursootti gadi bu'e kun hallayyaa keessan kuni bayyanata odeessee je wayya jecha warra biimbarat godhee sakarmootii odeessee jiga fardaa fi qawwee fi habalee fi waraanaan duba hordo nama dhagaan eeboon harkaa dhumtee dhagaan lolu akkatee itti oriyanii duba nuti warra biimbarat godheetu biimbarat kuni akkanuma qaawaraa misiga seena jechuun bal'inatti diiduma kanaan. Nuti fi dhayne warra galee nu hime je warra galee odeessee je mee haalatti inni gurgursan hime mee laali baree ajaa'iba akkatti inni akkati haga qullubbii qubate qullubbiirraan qarsaa qubate qarsaa ture qarsaa magaalaa muummitti godhatee qarsaa taa'u ture jechuudha. Amma gaasirratti amaarrii bobba'uu jalqabee horii guurrachuu jalqabee haala kana ugaa inni oofe asirratti darashaa rammatu wayye. Amara gubbo alufe uffata waan qabanii goola xiqqaa rifeensa yoo nurraa gale akkuma ta'ettuuga humnaan ta'uu yoo nurraa gale malee buuni afaan bineensaa jedhamu bineensa afa waraabessi afaan bu'ee jedhuuba. Buuni afaan bineensaa dubbiin sun dhugale. Amata 50 xaaliyaan dura waan nama keenya mudate kitaabni himanii fixuu hin dandeenye. Sanumarraa namni hafe jechuudha. Hangi dadhabe gammoojjii kuti dachii gadhiisee fi garaadummaa gadhiiseetiif loon kan halkan gurraacha ularraa banee biyya baqatee sanama dachii nama qalaada jinni ijee inni irra galu kun isa gaafammaas ka'ee aboo har qubate amma jabeetee hojja adaree keessa seenee mataskaana madaanii alam kana gubbaa ba'eef mataskaana san dura masgiidaa ture masgiida jaamiyaa janii jaamiyaa guddaadha minaaraa horee irra fincaanii jibuti. Qorqorroo isaarratti finjaanee jiisaa jee osoo inni jiru jiisanii amma dallayni masgiidaati achi keessa qubbiin xixiqqoo beekatamtu jira sanumaa wajjiinuu gaa mataskaana madaaniyalam kana irratti ijaare jechuudha. Akkasitti gaa haala hamaa kana duuba qabaachuu turan. Akkasitti gaa ayaan namaa nutti nafne Oromoon achi booda olumaan godhannee aboo karoon ganda isaatii gondar miraasa isaatii. Nukufne lafa geenye dhiira teenya ol qabaan gama isaati yoo rabbumaan nu gargaare achi miti ardhahu baara hin qabnu bakaraatti baaru hin qabnu yoo rabbumaan nu gargaare rabbi nu dirmate malee jechuudha. Duuba bakka tan dirmachuun sun amma gaa isaan xaaliyaaniin fassarani xaaliyaan uummanni Oromoo kutaa Harar qofaa kabiraa dhiisi nama kun kudharama wattaaddara teechoo gideenis abaarii gaafasanii akkasitti namni waraana seena jechuudha. Abdaal jadiiti faras magaawwanni adaree gara bahaa kanatti barsiisuu turan jechuudha waraana. Akkasitti gaa waraanni gaafas waraana ta'anii hin hambifne jechuudha. Laangai qofatti ganama tokkotti isa nama 900 waaree takkatti irraa lafa kaayan jechuudha. Hagartee gaa baafatee kute malee waan marfame akkasitti fixan jechuudha. Hedduu gaafa sana aara bahan jechuudha. Duuba gaa isiin amaarilleen biyya alaa bahee Ingilizii fi Adanii bakka Keeniyaa kana bahanii Soodaanii barnoota muuxata hedduu argatan immoo siyaasaatti gartee namatti sakaalan ijoollee isaaniitiin eegan minilikii irraa jalqabna aluma oofan jechuudha. Hundinuu barate 190 amaarree barata jechuudha. Wanni itti barate dhiiga horii keenya jechuudha. Qabeenya keenyaan baratan jechuudha. Akkasii gaa qaabsoo takkaan dhiifne osoo deemtuu gaa mallee boodan san booda ammas wallo keessatti jalqabte baarsoon ajaa'ibaa deemtee ammallee bakka adda addaatti zamana xaaliyaan san namni dammaqee bilisummaa barbaanna jedhanii humnaanii miti duba laaftuu siidha yaada godhan bilisummaan qawwee malee hin dhuftu ingila karaa isaanuu galcheeti manatti namni sokkituu galchee gubatanii duba nama gargaaraa miti ingilis faa gaggaafatan Oromoo dhihaatti ni gaafatan Harar kanatti illee ni gaggaafatanii dilas waa gartee jabduun turre akkasitti gaa samboo dalolli biraa jaarsoo keessa fi carcaritti jalqabne warri jalqabe kun warra gaafatan xaaliyaan irraa hidhate qawwee qaban jechuudha. Qawwee san galchaa jennaan hin galchinu jedhanii didanii nama jahaatu bookee walitti qabame bookee xiqqootti waraana xaaliyaan irraa warri hafe namni jahan suni nama jahaatam dhaqee yeroo gabaabduu keessatti
ورابوك دي قرات باسري مسالاس قبتني اوفن إني كنت توفت قبل يجوا قلت جبهتني لافت يقوم يروح التركة عن جات التركة سنام بسوي يجوا رحمة أكما أكاد جنا والمتاع اللي قبل نسيبنا يجوا من أقبين ما جتيه هوري سامن يسوق جدا في بربري خيشة المتاع يجوا بود ولا بهو أكاد تيجا من بود ترجع ومتى سن ورانا سندوبة ديرونو تيارا دابد ما عرف بد جاجن دوبة دو أكاد الصبح كوير رايخه ومنزون هو جاي خدمات وأما مدة سنة الله هيدا جورا جيتو أما دولتي يعني شيخات وبقرر ولا خيال دوبما كنتانا كي لورانو رادابا نمنو تيجي دابه هاي لوراني دابنا ومتى سنة مهرة تيني كونا في ني بيني ني أم في كونا في نو في ده جرسن نم ترباتم جيس ترباتنا جمعت في ده شو سابا خير في تورا ولا شيخ دولتي ده كي كيف كاتي ولا في عربي قال جيتو ده بيجان ديبو ده سوداتي كنا ما ترباتم نما جيرا نما دينا لولو ترون داو سوسوبه إسا أقامو خير قارين دلنا جيتو ده في نوان سنتنا كه جارس سليم بيه أقوله أقوله خبله دوا أفهم مية فتحنا وانغاري ده أما مثلا جيرا جيتو أما أنت نبك على كنا ثاني تجيرا درو كنارا ناس خطأ يبغى نبيه هو وما تتوقع درو لا في فتح يجود نمو هو نتي والجين ولا والجين يعني ولين قد بني خانة ولي قال جانيتي حالا خلا كتب بيخايك توي كده همات كده يجرو همات بيفاق عجائبات كبيرة أكاد تجمع لولي خون تونا كده نعبد تيجو ثاني الرجع نعم جلو أما جمري جريج ورجع ثاني لا أما جلو إنه بديش داير ترجر إنه هبرو أما كجار سون كيجو منير أوراجا غرسومي باساني وسوق ويسن مقالة دريكل جنيد لولا جار سوش أكاد قالوا له خنما إني ربيتي إيتيجو ومن غيرني عليهني عليه مثلا لا تنيتي قاوراني قرتي بكتا كتا ونجرو ولا دير مثل ملء هقا نمو قالي أنا في قالي قابونس وان هجوم ساعتي سهل أما دينك تمو ورانا بدي يبتدرد أبا كان دري يوقو يددا أبو خنا سندورا مو من قدو إرجعيتو من قدو إرجعيتي من قدو تنا ما خنا لامش سنجي ماري دا من التسو وانا كنا جرا إبدي دا أرداتي نجنا بدا وان كنا نما يحكي سنجي خنا قولاتي قان دينك تقو إني حتى تمدي أفه نمني بكن جوجرا ولا درمتي لولا سندورا لكم جنتو أكاسيتي ما نمجوب السيلة أبو أقول لا لا عمل أورمو كذا أقول مني كم أنا مدي إنسان كتير تجي ما أنا كنا كذا لفت إبدي مي كم ما أنا كنا أوي جاري ما كذا أقول دوي خبيرة تكون قبل هنا فوجي بيلدان نفط مني ما أنا ثانكاي إذا جبتون زينو كذا دم تالي أوزو ما أنا تقول قبل غورو كم جرتو تيجا بدأ كذا هنگلاغات تبغى يجوا هنگاتيم مال بكاي نجولي بدومان بيت عارم بيت يكونوا جندا ثانك أكتي قال دوبا جار صوص كذا جكسينا مجاريس خيسا هم نقدون صوص بديك كبديس أدرتي هدات رجت شو دوني مال جانيني منا هدا قداد حرف كيس يجوا عاوزين هدوتين هلا خلنا تجا لولا مهك أتم أمو لما كشفت أجر الناس شفتهم من دمهم انقب ونني بيقودوبا صدا ثمين جراته أكوام فريد نيات وريد خلو نبانغا فتويتو أمو خراها نمو نمجيه سيكو لنسي سالة فنبوت أما حامدو هفدن دين بيجون تاني جران جاتو مقاسا عني من بيغون خانين بيغون ملامان دقه حبيب جاني خاصبوتي في حامدو جاني خجرجر كناني رامس غاليتي في جاجا جدو هنگا غنميتي جراتو ورانا نم هنگا تربا كبر آماتا صدو ميلما نمشنتا ميلما وردا في وان درجات أبو بوليسا خناجي وسو كان نملك في غابات النمل دمك غابات ترياتي دوبا يا حميدو خينيو هو يا ده خيخنا وسو كمان غرغل كيتي جاني غورسني دوبا ريجو غرخاني نمل خاني بي كان اسبو سوني سنا جايبا قبا سنا مارا انصداتو نمتوكو يوللون تيشتو ابو جرا مارا دو كنا بربارا ودي غياني كونو بكتانا جري امارين نما ادنا ما دو كنا وداغي توماون دي هاتو غام خجيبيت وجنا دبري غلمله فدودا نتندم يجودا وندي لبون سوداد وان كانت فكتي تيغا خونيس ني دبري هوغام ماسغا تيكوتي ني لولي
نمخان مدامة نملا ما ناتو سدين هذا وشفتم ما ناتاتو أكتتي يرو ريرتو دي بيجو كافا خانغا بالين يكمل بيجو لوليكم بالي في خراج عرسو خناليس ورمو جارسو تي ورمو كتاب بالي خيست لولي يكمل خراج عرسو بون هرجيت الراهدة تيجو كوني فودة تنجي جرسو كور أتي بويسي يجو كونغا روبيو غاري كمالي جو وري الرافوني أكتتي غا karaa baaleetiinis akkasumatti ka'ee lolli duraa 63 jalqabame laga dhaareetti godhame jechuudha. Laga dhaareetti duuba lolli bu'e sun lola seena qabeessa amaara nam 50 amaara 750 mukarra baasanii dheebuun fixee osoo siribii jala jirti. Siribuun tun bishaan fakkaatu biyya gammoojjiitti halaala ogguudhaan garbacheessu namuu jaluma deemti isin dura deemti jechuudha. Alaalee hiikkatee jiru gaafasan kan dhalaan gaafoo dhalummaa hin taane aadatti duduulan bahanii durma bahuu turan jechuu dur buttaa tokkotti dhalaa jahat duula jechuudha. Akkasitti itti duulanii muumtoomumaan hiikkatee jiru kana kan fiiguu har'anni goggogee jiruu hin qabne kana ajjeesanii lolli sun achirraa nama dallootti mas finiine waaqoo guutuu karaa gartee awraajjaa waabee kan Hussein Buneefaa Mahamuu Buneefaa gaa namoota hedduutu jira gaa dhiirti gaa karaa sanii lolte abdaa garaadaa fa'a magaaliin irraan fadde haa ta'u akkasitti gaa karaa dallootti mas lolli waaqoo guutuu fa'a wajjiin godhame hungaalola gaa itti fufamee amaarallee gaa mataa garagalchee hanga gaa xayyuuraan malatti uummata kana hin dandeenyanii baatii meeqaa ija kiyyaa hin arge xayyuuraan guyyatti hoggusanii dhawa jechuudha. Gideeloon malkaa bu'anii fi osoo isaan mooraan baane dhawa jechuudha. Galgala ammaas ni dhawa zuuriis ni dhawa. Akkasitti gaa kan hunda godhuun illee dadhabanii faranjii gargaarsifatan ammas. Faranjii Xaaliyaan maali Ingilizii fi Ameerikaa fi Israa'el namuu dalagaa kun dildila tolcha kun karaa tolcha kun xayyuuraan lola jechuudha. Akkasitti gaa kunis deemee 63 irraa hanga 68tti deeme booda akkaataan itti cabsan ummatuma Sumaalee kan akkan gargaare akkamii goonaa yaada ijoollee cabsan jechuudha. Haile Sillaaseen Ameerikatti maali ummata Afrikaa kanatti ergatee aboona gargaara ummata kana dadhabeeti na gargaaraa jedhee ummata kana Sumaalee natti gargaara yaada ijoollee iyyatee akkasitti gaaf hoogganoonni Afrikaa kan Sumaalee wal beekan kan Ereeree akka tokko tokko gaa Sumaalee dhiyaatanii aboolola kana karaa nagaatiin hafinnu dhibdee Sumaaleetii fi Itoophiyaa jidduu jirtu karaa nagaatiin hafinnu yaada ijoollee iddoo seenanii akkasitti gaa iddoo seenanii qabbaneessanii lolli ka dhaabbatu godhan jechuudha. Kan bakkitti waliin qaban Aruushatti 68tti waltaanii karaa nagayaatiin Afrikaan dubbii tana hiikkaasii agartuu jechaadhaan hobbaasan jechuudha. Akkanatti gaa karaa kanaan duuba wanni gaafas godhame waan akkasii ture jechuudha. Karaa kanaan dhaabbatte. Sambooda gaa lola sambooda karaa bahaa kanaan namni waliin dhufanii duuba gaa mangistii adda addaa dooginyoo jedhanii safaaraa jechuudha imbaasiidha dooginyoo adda addaa quunnamanii akka isaan gargaaran gaafatanii sanirraa gareen deebisaa godhanii fi akkasitti biyyaalaa deemanii gargaarsa akkasatti argatan mijjeeffatan jechuudha. Sunillee egaa argatan booda akkasitti amata kun tokkoo fi dura sosoonii harar keessatti kadardaraa jalqabame jechuudha. Biyya hundaa hooni jira. Macaatuu lamaan illeen biyya gartee muuxeessuu fi hawaasa ijaaruudhaaf haa godhamanii maqaan isaanii silaa Oromoo illee kanuma jedhamuun sodaatan wanni jedhan macaatuu lama jedhan hararittis anni yaa'uu dhiisanii afran qalloo jedhan jechuudha magaalaa Direedawaa keessatti. Ammoo dardarummaan dardarriin anifaan keessa jiru baatii 6/17/62tti jalqabame jechuudha sosoonii jalqabame achirraan gaa kaanee gabii Sumaalee dhayne 12/69tti baatii 12ffaa isii 12/69tti adda bilisummaa Oromoo jecha lafa keenya akkati gaa baatii Abriilisii takkaa 74 saafii duraa gubbaa qorichaa konyaa habroo baadaa gubbaa qorichaa naannoo hardiim araddaa cobii bakka jaanitti
namaga lugeeta jana ketti waaqatti bisanii mishingaasa kan inni sila ummata irraa wali guurratee fe'achuuf deemu hanqisanii akka namni guurratu godhan jechuudha. Samboodaan baatii Septeembar 5/74 kun tokko dhibbata 74 lola guddaatu haroo Raabaadorii xirroo bakka jamma haroo Raabaadoriitti lolli bu'ee nama dhibbaa fi 20 ol Amaara irraa geessanii hoggoos gaa mi'a alaa fi jatan qaban elama faatu mi'a duraan gargaarsa harkanne kana naqee nuti warri dura bayanii hidhamnee isaan nu booda bahaniiti 73 biyya seenanii 74 dhukkaasa akkuma reefu jeetti jala banan jechuudha. Lolli guddaan kun 70 baatii Septeembar 5/74tti bakka haroo Raabaadorii xirroo haroo Raabaadorii bakka jaanitti bu'ee lola ajaa'ibaati. Lola gideeta tosoo ture biyya Itoophiyaa keessatti lolli sun ammoo Oromoonii gartee lubbuu ol fuudhee Amaara guursee jechuudha. Maali Oromoo jechuun kun akka wanni itti akka gartee waan musiibaatti itti lakkaa'u waan samii nama waan akka bakkaatti Amaarri lakkaa'u jechuudha. Jecha Oromoo kana dhaga'uun guyyaa san warri sii beeku ni hedduu baaragan jechuudha. Warri hin beekne barachuu fedha jechuudha. Kaan ka beeku ni baarage. Dachiin tun hundinuu Oromoo jechuun tun ammallee hafuura tokkotti jechuudha. Saba sanitti Haile Sillaasee darbinee dafnee waan takka jijjiirama tokko finnee dubbii tana haqan qaallu yaadee jiruun dubbii san duuba wattaaddarrii ilmaan naftanyaa sun duuba hiree sanitti ayeeffatanii qaabsoo san saaman jechuudha. Haala kanatti gaa qaabsoon Oromoo takkaan dhaabbanna ilaa ammatti deemaa jirti itti fufaati jirti jechuudha. Kana duuba gaa meesa gaa ilmaan naftanyaa kun walqixxummaa ilma namaatti ni amananii. Aboo ani gara kiyyaan hin amanu jarru kun akkaataan itti guddifame namni guddisaan isaanii hankarroo iftuulummaa fi nu malee namni jiru namni hundi waan beeku yaada jiruudhaani biyya sana ammaa biyya Oromoo fa'a akka dhaalaatti lakkaawatan nu abbootiin nu dhaame abbootiin marre irratti lolle waan kana oofan jechuudha. Waan kana ta'eef jarri kun abadan walqixxummatti namana dimokiraasii waan jaan kana namaan soban haada namaa jedhani malee abadan itti namanan jechuudha. Amman agarree deengatti guyyaa wayyaanen biyya seente maal jedhan aboo dimokiraasiin dhufteeti yeen namni gaara jiru hundi nutti gale jechuudha. Qawwee dhiistee galee akkasii sobanii osoo baatii jaangayini huccuusii talagaltee asan baafte uffatte jechuudha. Namni fine nama meeqaatam qabeenya nama hambifne akkasii gaa namni kun ammaal namni waa xiqqoon namni guduun gidee hunda girgireessuudhaan jirata nama ajjeesuudha kamalatti ajjeesuudhaan jiraata umrii isaa dheereeffata malee ni beeka akka booda gadhiisee deemu biyya sana ni beeka jechuudha. Yoo warri silaa qaabsoon itti haqaa habilisummaa barbaadu qabu callise ni qooqatiin jechuudha. Ni farancala wasanaa bee qooqee wasanaa baay'ee yoo abbaan haqaa yoo callisee ni qooqa jechuudha. Yoo abbaan haqaa lafaa ka'e inni duuba qooqa san dhiiseeti baqata jechuudha. Duuba sanuuti immoo mee qawwee miti calli yoo jennee ni yaafna jechuudha bineensa kana. Calli yoo jennee ni yaafna orma kana. Hoo callifnee namni tokkollee akka waan gurgurre torbaan tokkoon nu gahe jechuudha. Gurgurin irraan bitin torbaan tokko gayaa uummata kana biyya keenya keessatti mee qawwee waa dhiifnu qawween silaa haqaa waan haqaati qawween malee uummanni kun lafa teenya gadhiisanii deemuu hin dandeenye jechuudha tumatumaan hin dandeenye. Mee isaan kun walqixxummaa ni amani dimokiraasii baantantanatti ni amanan inumaan taatuufu isaan dimokiraatiin waan haqaati waan namni obbolummaan walqixxummaan jiraatu jechuudha sun isaanitti nahasa jechu isaaniif nahasa waan isaan miidhaati jechuudha. Ilmaan naftanyaa hangamillee biyya mirgi namaatiitiif biyya dimokiraatiin jedhu biyya namni walqixaa amata fedhee haa jiraatu. Hogguu Itoophiyaa agatee waan san kaasee jiru wanni sun daandurree santu keessa jira daandurree jarmii galtee hankarroo san waan qabaniif jecha hin fayyan jechuudha doktorri fayyisuus hin jiru barnoonni fayyisuus hin jiru jechuudha orma kana. Akkasitti gaa akkuma dursanitti haanu jiraattu gatii feete haa fudhattu Oromomaan Itoophiyaa tiifatan jechuudha ilaarratti. Somba dhaban onnee dhaban sombaan nama sossoorayyan numaanii iftiisa numaanii amma boruu amma kabiraa dho amma arrallee boruu duru qophaa'e jechuu kabiraa arra waan biyya keessa deemuu dhageessan kabiraa las dura lafa kaayyate jechuudha nuti eessarraa jira duu bakka sanarraa hay xiqqoo qabnu walitti kan nugan gaafa tokko gobeellatti qawwee nuu keenya lafaa qawween qabu nu boo kam ta'an haa tolfannu laga kana keessatti yoo tolfachuu wallaallee haa bitannu horii ni qabna waliin buunee horii haa bitannu qawwee kunoo namni gurgurarraan tana guutamee jira addunyaa keessa riiraa lama walitti baafnee namti namuun horii yoo qabne horii keenya haa bitannu gaafa sana akkasiin jeeni jechuudha yoo horii dhabne isarraa hiikannu jechuudha amma gaa
يونوتي هران كان اللي دوبا أورمان هو غافور كني نمت غافا إلى سلام زين بيني كني نمت وقوسا دي كني نم وديم تم وقولا ما كني نمت تقول تبغى ثانية دولة توني غافا إلى سلام زين بيني كني نم ويا منجستون بكتة كني نمني أرنا هذا فايجو نمني وقوسا دي كني نم وقولا ما كني نم يوم ما يمازينه وقولا ما نمني قوسا بولا تكاكيزت كاوا تكاكيزت تنكني نم وجن دوبا كاكاسي جالن تيجا bilisummaan faaya qalbiiti nuura jechuudha. Namni bilisummaan qabne if duran argu yaaduun danda'u. Yoo yaade duraa facaasan jechuudha namni gartee namni bilisummaa duraan qabaate hogguu dhabee irratti ni beeka jechuudha mi'aa isii beeka jechuudha. Bilisummaa gaafa qabnuu fi gaafa hin qabne wal dura qabne haalaan gaafa qabnu sana loluu dandeenya yaada qabna heera ajaa'ibaa kana hunda'u bilisummaa irratti waan kana walitti mariidhaan tolfanne jechuudha. Arramee nam tokko haa waliin qabamee waa godhuu danda'u jechuudha. Dhamaana jechuudha. Sanii jecha if qaru wal qaru seentara bakka hunda ijaarrachuu biyya jiran keessa namni waliin dhufee bakka galgaluu waliin dhufee marii walii dabarsu bakka ilmaan isaaniitti waa barsiisan wanni akkasii ijaaramuu qabdi jechuudha. Yoggaa kanaan faayidaan hin jirtu jechuudha. Maal godhuu dandeenya jechuudha. Akkasitti gaa qaabsoon tuni hafuura jechuudha. Qiniinsa namaa kenniti. Qalbii nama jabeessiti. Jaalala nama fitti. Namni hojii qaabsoo godhe obboleessara walitti dhiyaata jechuudha. Ka sharrii baree aduu sharrii yaadullee sharrii dhiiseeti lashoo markata jechuudha. Qalbii isaa keessatti lashoo markata jechuudha. Qaabsoon dhiiga warra biyya jaalatuuni bilisummaan qaabsoo warra biyya jaalatuuni biqilti. Abbaan fedha ka biraa biqilchuu hin danda'u. Ka biyya jaalatu. Ka ifin goggoone gartee ka dhugaadhaan if kennuu saniini biqilti jechuudha. Guddatti. Namni bilisummaa hin qabne sareedha jechuudha. Sareellee saree fayyaa hin qabne. Ta namni halaalatti dhagaan dhawu dhagaan firra ari'uusan jechuudha. Biyya isaa keessatti waan saree ta'eef alagaa ta'ee jiraata jechuudha. Dachii isaa keessatti uummata isaa lafa isaa gubbaarratti alagaa ta'ee keessummaa akka nama biyya alaatii dhufetti akka fedhan godhan fedhanni hidhan fedhan gadhiisan fedhanni jeessan akka fedhan godhuu danda'an jechuudha. Haala kanaan hin jiraatan nama bilisummaa hin qabne. Haala kanatti jiraata jechuudha. Osoo inni arkuu qabeenya duraa fuudhan maata ka godhuu hin danda'u. Qariyyoo isaatiin osoo arkuu horii isaatii qabeenya isaa hunda zarafanii fudhatan jechuudha. Wanta ka godhuu hin danda'u jechuudha. Saamama kana daran amma gadi galootaa jechuudha. Nam tokko hogguu waan irraa fuudhan du'uu qaba jechuudha. Hogguu harkasaas irraa fuudhan jechuudha. Takkaanitu dhabbiin duuti ajala malee hin taatu qaaxaroo malee hin taatu ati yoo guyyaa sadaqa keetirra loltee duutu gaarii wuyi. Namni ilmi keetii akkasitti qalbii yaada saniin guddata jechuudha. Hogguu ati qabeenya keetirra duute ilmi keetii wanni guddatuun sanii jechuudha. Yoo ati qalbii cafa agarsiifte yoo ati sodaa agarsiifte akkasumatti guddata jechuudha. Waan kana ta'eef haqa fiirra du'uun tuni ayaa ummataati, ayaa mataasaati, ayaa ilmaansaati, ayaa Oromoo taate. Oromoon irraa gammaddi jechuudha. Kama shukuutiin fajjeessu fajjeessi mana maal maal bani aadamii maal maal bineensamu namni kamii fajjeessa. Maal nama jedhu rosa awwaasanii dha amma dhiyoo tana shukuutiin mataa fedhee jedhu kana viidiyoo tokko maal fidhawa. Amma ilmaan isaa akkam ta'an namni laaluu hin jiru osoo immoo inni guusa nam keessatti dhahee ajjeesanii namni na haafi jechuudha. Ara namni kun boqa kun jiru itti fajjeessa jedhu. Dhaqeeti makiinaa keessaa shukuutii fudhatee fi gadhiise hangasi. Maal nama keessatti dhahee nu guusan sila dura dhahee qoman lakkaa'ee fedhan haa ajjeesanii fedhan badala ifa ajjeesu. Akkasitti gaa duuba bilisummaan ni barbaachifti jechuudha. Lolli seenaa qabeessaa gaa yeroo duraatiif seenaa Oromoo keessatti maqaa Oromootiin lolame kan irree bu'ime sanii akkasitti gaa Oromoo maqaa mataa ol qabee uummata gartee nu gabroomsu san gufuufsee jechuudha. Yaada darbee. Akkasii amma ga'anii wayyaaneen maanta namoonni isiin jalqabde hattuun jedhan ogguu wajji hattu wal taate bakka wanni irra wallootti jedhu gartee hurruma dhaqanii qooddatan wal fixanii horiin sun namni biraa fudhata ofii abbaaf deebi'a jechuudha. Amma isiin bakka tana jirti anaatu bakka tana akka gaarii saammata yaada ji'uuni uummata gartee egaa
tabaroon qabne hawaasa kan qabne kan qajeelfaman qabne uumama isaan qajeelche uumama irtee isaan isin himtu qofa habaru yoo fudhate yoo diidanii jeesan badala sanii gad amma eeggadda haabaa lola haabaa kana meertiraa fi wayyaala jiddu bu'e lola sila haasawaan dhumu namatti fixxe jechuu amma nama 150 jana amma namni du'e jettee kamiin liqitee 14 himan hin beekan sanii ol dabruun mal amma kun gana ganda keessa deeman Addis Ababa keessatti horii guurree fi gargaarsa kannoo fi jirre jedhan kun amma sadaqaa kadhachuu ni manaalana meetii baa goorgis taa'ee sadaqaa guurratu malee haraan biraan jiru baadiyyaa hadaqee faan itti namni gargaaruus hin jiru hanga dheengadda dirqiin ooyiruu qochisiisaniif amma eega inni galee akkasitti ganamni ganaa deebi'ee ilaalu hin jiru yaa ummata keenya wanni dubbii dheeressu hin jirtu haasawni gabaabaatti tola asittiin dhaaba wanni isinirra jiru lafaa ka'uu qaaxaroon godhina qaaxaroon hin jirtu ulfoon lallabamti taaboo jennaan afaan oromooti afaan ingilizitti oguu harfee gaggabaabsan ulfoo